Ashamaa akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan adda addaatiin isinii dhiyeessaa. Egaa odeeffannoo har'aa keessaa inni guddaan kabaja guyyaa dubartoota idil addunyaati. Kanaaf isa kanarratti xiyyeeffadhee haala jiruu fi oolmaa har'aa isinitti hima jechaadha. Egaa barana guyyaan dubartoota sadarkaa idil addunyaatiin waggaa 113ffaa akkasumas immoo sadarkaa Itoophiyaatiin yeroo 48ffaadha fi kan kabajamee oolee qophiiwwan adda addaatiin. Egaa garummaan jiru baay'ee bal'aadha akkuma hubattanii. Addunyaarraa duubatti hafnee waggoota meeqa gara duubaatti akka hafne ni beekama. Egaa kanarraa hubachuun ni danda'ama. Hundumaafuu guyyaan kun waggaa waggaadhaan Itoophiyaatti kabajamuu erga eegalee asitti jijjiiramoonni dhufan akka jiran ni beekama. Egaa mirgi dubartoota akka kabajamuuf dameewwan hojii adda addaa irratti bobba'uudhaaf carraa akka argataniif sochiin taasifamaa ture. Hooggansi jijjiiramaa amma Itoophiyaa bulchaa jiru ammoo egaa hirmaannaan dubartootaa kan dhiiraan qixxee akka ta'uuf carraaqqii olaanaa taasiseera. Akkuma yaadattan ministeerota muummichi ministeeraa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessuudhaan akka muudaman taasisan keessaa 50% dubartoota turanii. Egaa inni kun akka itti fufuu fi haga ammaatti hojjetamaa kan jiru. Ayyaanni baranaatis egaa akkuma yaadattan dubartoota ga'oomsuu irratti kan xiyyeeffatedha. Dubartoonni akka ga'oomaniif waggoota darban keessa carraaqqii olaanaadha kan taasifame. Kanaanis jijjiiramoonni qabatamaa ta'an argamaniiru. Gara fuulduraattis wanni hafuu baay'eedha. Itti fufiinsaan hojjechuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Guyyaan kun egaa har'a qophiiwwan adda addaatiin kan kabajamee oolee sadarkaa guutuu biyyaatiin godaanbaa yaadannoo Adwaa as Finfinneetti argamutti kabajamee jira. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudees waltajjicha irratti argamuudhaan ergaa dabarsaniiru. Egaa iddoowwan adda addaatis guyyaan kun qophiiwwan adda addaatiin kabajamee kan oole ta'uunsaa beekameera. Odeeffannoo itti aanuun wanni isinii kaasu egaa oolmaa har'aatiin muummichi ministeeraa qaamolee adda addaa wajjin mari'ataniiru. Barraaqarraa akka himanitti egaa ergaa dabarsaniin hooggantoota baankii misooma Afrikaa wajjin mari'achuu isaanii himaniitiin jiru. Egaa Itoophiyaan walitti dhufeenyii fi waldeeggarsi baankii misooma Afrikaa wajjiniin qabdu daran cimee kan itti fufu ta'uusaa mirkaneessaniiru Dr. Abiyyi ergaa dabarsaniini. Akkasumas ammoo ministeera dhimma alaa Deenmaark wajjinis haaluma wal fakkaatuun dhimmoota waloo irratti kan mari'atan ta'uun isaanii beekameera. Oolmaan isaanii har'aa kana fakkaata. Egaa kaleessa immoo jiraattota magaalaa Finfinnee wajjin mari'atanii turan Dr. Abiyyi. Mariin isaan kaleessa jiraattota magaalaa Finfinnee wajjin taasisan har'aa miidiyaawwan adda addaa irratti galgala kana tamsa'eera. Egaa gaaffiiwwan jiraattonni magaalaa Finfinnee kaasaniif muummichi ministeeraa deebii bal'aa kennaniiru. Wantoota ta'uu qaban kallattii gara fuulduraa akkasumas kaa'aniiru. Egaa jiraattonni magaalaa Finfinnee ibsaa fi deebii muummichi ministeeraa kennan kanarratti bu'uuraa'uudhaan adeemsa jiruuf jireenyaa gara fuulduraa mijeessuudhaaf mootummaa maddii hiriiruudhaan ni hojjetu jedhameeti kan eegamu. Odeeffannoo birootiin egaa raawwiin bu'uuraalee misoomaa fi diinagdee gooroo baatiiwwan 6 darbanii har'a qoratameetiin jira. Itti aanaan ministeera muummichaa obbo Tamasgan Xurunaa dabalatee hooggantoonni adda addaa waltajjii qorannoo kanarratti argamaniitiin jiru. Raawwiin kilaastara kanaa egaa galmoota misoomaa waggoota 10 kan milkeessuudhaaf qabame akka ta'e ni beekama. Akkaatuma kanaan hojiin hojjetamee maal fakkaata, hanqinaa fi ciminni jiru maal jedhamee adda baasuudhaan ilaalameera jechaadha waltajjii qorannoo kanarratti. Intaan ummataa akka hin cabne eeguun galma foorumii miidiyaa fi qunnamtii ta'uu hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa himaniiru. Egaa foorumii miidiyaa fi qunnamtii gama raawwii hojii
kurmaana lammaffaa bakka hooggantoonni miidiyaalee argamanitti har'a gaggeesseetiin jira. Forumii miidiyaa fi qunnamtii gamaagama taatee kanarratti egaa hojiiwwan hojjetamaa turan maal fa'i akka ta'an bal'inaan ilaalamaniiru. Egaa waltajjii kanarratti obbo Haayiluu Addunyaa forumichi erga hundeeffamee hojiiwwan bu'aa qabeessa ta'an hojjechaa turuusaa himuudhaan yaa'insa odeeffannoo giddugala tokkorraa argachuun dantaa biyyaa eeguudhaaf kan kaayyeffate ta'uusaa himaniiru. Waltajjii qorannoo kanarratti giddugalli tokko murteessaa waan ta'eef qabeenyaa fi yerootti gargaaramuudhaan dhageettii fi dandeettii miidiyaan qabu cimsuudhaaf qindoominaan hojjechuun murteessaa akka ta'e obbo Haayiluu Addunyaa waltajjii kanarratti dhaamsa dabarsaniiru. Odeeffannoo birootiin egaa tajaajilli siyaasaa qulqulluu fi haqa qabeessi uummata keenyaaf ni mala jechuudhaan biiroon koominikeeshinii Oromiyaa har'a ibsa baaseera. Garna ittiin gaafatamu hojiirra oolchuun eegalamee cimee kan itti fufu ta'uusaa ibsa baasee kanaan beeksiseera. Biiroon koominikeeshinii Oromiyaa ergaa guutuu biiroon koominikeeshinii Oromiyaa baaseegaa viidiyoo birootiin isinii dhiyeessa. Waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha daawwattoota koo. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabee akka hordofuu danda'aniif subscribe like godhaan isiniin jedhagaa kanan isin yaadachiisa. Nagaatti fayyaa ta'a.